Eenyu uffata kana si uffise? Injiinaraa fi Gootota keessaatii eenyuun dinqifiifataa? Hacaaluu. Kana caaluu eebba kana eenyu si barsiise? Yeroo hundaa abbaan kiyya galgala. Ashamaa harkafuni kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun qophii ijoolleeti. Qophii ijoollee keenyarraa magaalaa Adaamaa mana barumsaa Makkoo Billiitti argamuudhaan daa'imman guyyaa irraa ayyaana sabaaf sablammoota dhagaa kan isaan qabani. Daa'imman kanus egaa ayyaana kana haala akkamiin kabaju kan jedhugaa tokko lamaan kan isin bira qaqqabsiisnu ta'a. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Gammachuu Amadiif Olaanaa Nagaash nu faana turu. Turti gaarii. kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa sagantaan arraga mana barumsaa Makkoo Billii sadarkaa tokkoffaa keessatti daa'imman egaa ayyaana sabaaf sablammoota kan isaan kabajaa jirani egaa daa'imman cinaatti argamaa jiran kunis egaa eebbisuudhaan akkasumas immoo dandeettii garaagaraadha egaa of barruu afaan Oromoo keessatti barattoonni kun kan qabani gama walalootiin geerarsaatiin egaa daa'imman kana faana turtii kan taasisnu ta'a isinis hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Ayi maqaa keenyu jedhu Naa'ol eenyu Geetaahun eenyu Girmaa eenyu Badhaasoo Ayi galatoom Naa'ol kutaa meeqa barataa kutaa tokkoffaa mana barumsaa inni baratu Makkoo Billii Ayi egaa Naa'ol barataa kutaa tokkooti har'a guyyaa irraa ayyaana sabaaf sablammoota akka kanaan faayamtee egaa bareeddee egaa akkas tabbaa gada fakkaati kana jirtu eenyu uffata kana si uffise Abbaan kiyya. Abbaa keessi uffisee jira. Uffatee ati uffattee kan maaliiti? Ka Abbaa Gadaa. Ka Abbaa Gadaa. Silaa gaa waltajjii irratti eebbaan ati kan saaqxe. Eebba kana eenyu si barsiisee akka ta'e eebbistu? Abbaan kiyya. Abbaa keessi barsiisee jechuudha. Geerarsa sila jechaa turte waltajjii irratti. Abbaan kiyya. Abbaa keessi barsiisee. Geerarsa sila jettee nu jetta hamma? Istiijuun jedhame. Geerara naan jedhu ana maalan geerara anu yaade yalala mee takkanii raagingilchaa akka waasaa dinnichaa manni keenya dhokaree tapha gubbaadha malee Oromoon duddoofaree saba guddaadha malee shumburaaleen salagaa baddeessaan haaramanii hunduma keessa qabnaa kam keessaa nu dhabanii gaafa goddaan maqalee gaafa dhiirri wal qalee goota keessaa maqalee. Ishoo Naa'ol barataa cimaadha moo akkamidha? Meeqaffaafaa baa? Sadaffaa. Sadaffaa baate. Amma gara fuulduraatti maal gochuu barbaadda?
Injiinara. Injineera ta'uu barbaaddaa jechuudha. Eh. Injineera ta'uuf ammoo maal gochuu qabda dur? Dubbisuu. Dubbisuu qabda jechuudha. Mitiiree? Eh. Gootota keessaatii eenyuun dinqifiifattaa? Seenaa eenyuufaa ageessee beektaa? Hacaaluu. Kana caaluu. Hacaaluu maaf jaallatta? Maalsaa sitti tola? Sagaleen isaa. Sagalee isaa sitti tolaa jechuudha. Eh. Guyyaa irraa immoo gaa ayyaana akkasitti sabaaf sablammoota kana kabajanitti maaltu sitti dhaga'ame? Maal barattee? Baay'ee gammadeera waan akkana dura sayyuu nyaanne baay'ee dinqisiifachaa. Baay'ee sitti tolaa jechuudha. Amsa akkamii dabarsitaaf ijoollee akka keef? Isaanis akka baratan akka guddatan barbaada. Akkas barbaadda. Eh. Maqaa keenyu jedhu Zubeer. Zubeer eenyu? Aliif. Aliif eenyu? Umar. Umar eenyu? Wajji. Wajji eenyu? Tufaa. Tufaa. Eenyu si barsiise maqaa kee akkasitti akka himattuuf? Abbakii. Abbaa kee si barsiise? Eh. Zumeer eessa barataa? Mana barumsaa Makkoo Billii. Makkoo Billii. Kutaa meeqa barataa? Tokkoffaa. Kutaa tokkoffaa. Guyyaa irraa ayyaana sabaaf sablammoota irratti silaa akka abbaa gadaatti eebba eebbisaa turte. Eebba kana eenyu si barsiise? Abbaako. Abbaa kee si barsiise. Eh. Ati dandeettii walaloos immoo qabda. Walaloo kana eenyudha kan si barsiise? Abbakii. Zumeer meeqaffaa bahe? Tokkoffaa. Tokkoffaa. Akkamiin tokkoffaa bahuu dandeesseeti? Yeroo hundaa abbaan kiyya galgala yeroo hirriba hin rafin na qo'achiisa. Si qo'achiisaa jechuudha. Akkasiin tokkoffaa bahuu dandeesse jechuudha. Kanaafuu ijoolleen akka kee barataa cimaa ta'uu barbaadan maal gorsitaanii? Barnoota keessan baradhaa guddadhaa isin jedha. Isaaniin jettaa jechuudha. Zumeer gara fuulduraatti maal ta'uu barbaada? Poolisii. Poolisii ta'uu barbaadda? Maaliif filatte? Poolisii hattuu waan hin jaalladhuuf. Hattuu waan qabuuf? Kanaafi? Kana poolisii filatte? Hai bareeda. Mana gaafa galtu jechuudha. Maal taphachuu barbaaddaa? Tapha keessaa maal taphattaati? Yeroo tokko TV ilaalaa. TV ilaaltaa? Yeroo tokko immoo kubbaa taphadha. Ijoollee akka keef immoo aadaa isaanii akka baraniif akka kee walalootti akka cimaa ta'aniif maal gorsitaani? Sirriitti dubbisaa. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa sagantaan keenya ammallee akka tufettidha. Egaa barattuun cina argamtu kun egaa barattuu cimtuu kutaa tokkoffaa kan barattudha. Barattuun kun egaa seenaa bililleeti kan isheen nuuf dhiyeessitu. Egaa nutis kallattiimaadhaan gara barattuu kana faana turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Maqaan keenya jedhu Moonet eenyu? Habtaamuu eenyu? Obsiin eenyu? Gurmuu. Kadida Ibba Yeno Obu Oda Sabu Chobot Game Boraya Jarso Jarmat. Moonet meeqa baratti? Mana barumsaa isaa baratti? Makkoo Billii. Kutaa tokkoffaa. Meeqaffaa baate Moonet? Tokkoffaa baate. Akkamiin tokkoffaa baateeti? Barumsa koccimee dubbiseetiin tokkoffaa ba'e. Tokkoffaa baate. Egaa guyyaa irraa mana barumsaa Makkoo Billii keessatti ayyaana egaa sabaaf sablammootaa bifa aadaa ta'eetiin egaa kabajaa jirtu. Mitiire maal si dhaga'ame akkasitti kabajuu keessaniif? Baay'ee gammadee. Eegaatis egaa seenaa bilillee nuuf dhiyeessitee egaa kanatti jirtu mitiire waltajjii irratti seenaa bilillee nu agarsiisime daawwattoota keenyaafis. Bililleen kan dhalatte Oromiyaa dhihaa bakka Yumaa jedhamutti barri dhalootaa ishee 1820 yeroo isheen umrii 10 guuttu bara biyya ishee dhalatte lolli kee abbaa fi obboleewwan 6 ajjeefaman. Umrii ishee ijoollee haa ta'u malee yaadaa fi hojiin ishee akka nama guddaa ture. Bililleen baay'ee bareedduudha. Ayyaanichi jammaan waa'ee ilma mootichaatti gurgurte. Dhalootaaf dabarsa bilillee maqaa Mahubaa jedhee moggaase. Kanaafuu bililleen uummata afaan Oromoo beeksisuuf shoora olaanaa qabatti. Galatoomii egaa Moonet gara fuulduraatti maal ta'uu barbaaddi? Barsiisaa. Barsiisaa ta'uu barbaadda. Maaliif barsiisaa jaallatti? Barsiisaa ta'uu kan barbaadu ijoollota barsiisuu barbaada. Ijoollota barsiisuu barbaadda jechuudha. Maqaan koo Sabriinaa Sufiyaan jedhama. Kutaan koo UKG
Manni barumsaa koo Makkoo Billii seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu xiqqoo isiniif dhiyeessa. Jeneraal Taaddasaa Birruu bara 1921tti Salaaleetti dhalate. Jeneraal Taaddasaa Birruu loltuu waraana Itoophiyaa fi qabsaawaa Oromooti. Waraana Itoophiyaa fi Xaaliyaanitti gidduutti adeemsifama ture keessatti gahee ol aanaa kan qabudha. Taaddasaan akka abbaa sabummaa Oromootti ilaalama. Jechoota Taaddasaa Birruu uummanni Oromoo barachuu qaba. Barannu malee hin bilisoomnu. Qabsoon mana ofiitti eegala. Jeneraal Taaddasaa Birruu Bitootessa 1975tti du'aan addunyaa kanarraa boqate. Waan na dhageeffattaniif guddaa galatooma. Maqaan kiyyaa Yibaabul Qaadir jedhama. Itti aantu daariktara mana barumsa Makkoo Billiiti. Gahee keenya ijoollummaan irra jalqabanii aadaa isaanii, faaya isaanii, seenaa isaanii akka baratan ammuma irraa jalqabnee seenaa isaan akka baratanii godhaa jirra. Itti shaakalsiisa. Jalqabaa irratti nyaata isaanii maal akka ta'an akka baranii haala kamiin akka hojjetamu nyaata kamiif biyya kam akka ta'e akka baranii akkasumas immoo faaya wayyaa isaanii ka biyya kamii akka ibsanii ammuma irra shaakalsiisaa jirra. Akkuma argatanitti haala bareedaanii ibsanii jira. Waan guddaa nu dhiyeessanii jiranii eebbarra jalqabanii ijoolleen eebbi maal akka ta'e seenaa dubatti hafeessanii akka baran gochuudhaan gara fuuldura irrattis kana caalaa hojjechuun qophaa'aa jirra jechuudha. Maqaan kiyyaa barsiistuu Hawwaa Hajjiin jedhama. Gaheen hojii kiyyaa itti gaafatamtuu muummee afaan Oromootti mana barumsaa Makkoo Billiitti oolmaa daa'immaniitti. Guyyaa sabaaf sablammootaa ilaalchisee guyyaa kana keessatti akka muummee afaan Oromootti ijoolleen akka maal akka beekuu qaban haala uffannaa irraa qabee nyaata irraa qabee haala haasaa isaanii qabee akkasumas walaloos ta'ee wantoota aadaa irratti aadaa wajjin wal qabate ijoolleen sa'aatii kanarraa qabanii akka baraniif jecha irratti hojjechaa jirra jechuudha. Nyaanni aadaa kun yeroo inni qophaa'u yeroo qophiileen akkasii garaagaraa kun yeroo jiraatu cidha garaagaraa irratti akkasumas yeroo keessummaan gurguddaan manatti namatti dhufan akkas yeroo ayyaanaatti kan dhiyaatudha jechuudha. Gosoonni har'a nyaataa dhiyeessine hedduudha. Isaan keessaa cuukkoon jira, marmareen jira, cuumboon jira, haala qanaan jira, ancooteen jira. Isaan kanneen muraasa jechuudha kan qopheessine keessaa. Dhalootaaf ergaanan qabu ammumarraa ka'anii inni guddaan kan waliin ta'u manni barumsaa qofti akkanatti qophii kana qopheessuu qofa osoo hin taane hawaasnis maatiin daa'immanis ammumarraa ijoolleen akka aadaa isaanii duudhaa isaanii akka barachaa deeman akka baraa deeman akka itti fufsiisan akka of beekan aadaa ofii beekuu jechuun of beekuudha. Eenyummaa ofii beeksisuu irratti gahee guddaa kan taphatu mana barumsaa qofa osoo hin taane maatiis hawaasa naannoos. Kanaaf hundi keenya ol taanee irratti haa hojjennu jedha aadaa keenya beeksisuu irratti.
የሚባል ግን የለም። kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa sagantaan guyyaa irraa mana barumsaa Makkoo Billii keessatti qophaa'e haala bareedaa ta'een egaa daawwachuuf egaa nutis yaalii goone irra isinis egaa sagantaa kanarraati waa baay'ee barachaa itti bohaaraa itti bashannanaa akka isin turtan abdii guddaa qabna yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf turaa.